Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya har'aan tanaa haala siyaasaa biyya keenya raasaa jirutti waan tokko biiroo obbo Faamii Iliyaasitti argamnee jirra. Biiroo kanatti waan tokko isaan gaafachuudhaaf argamne haala siyaasaa ammaan tana biyya keenya raasaa jiru irratti waan tokko isaan gaafachuudhaaf asitti argamne turtii gaarii wajjin. Ajje obbo Faamii haala amma siyaasaa biyya keenya raasaa jiru kanarratti waan tokko isin gaafachuudhaaf wanti nuti irraa isin gaafachuu deemus keessaafuu addaa keessan keessatti shororkeessitoota warri jaamee mootummaadhaan achi bahee yaamu waan baay'atuuf tarkaanfiin isin fudhachaa jirtan tarkaanfii akkamii mootummaa deeggaruudhaafis amma warra biyya shororkeessaa jiru kana deebisuudhaaf gama keessanii maal hojjechaa jirtan waan jirurraa waan tokko isin gaafachuu. Baay'ee galatoomaa jecha dubbiin bakka ta'e baay'ee faaydaa galatoomaa akka keenyatti aadaan keenya aadaa gaaddisaa jedhamti. Aadaan gaaddisaa keenya sirriitti qaamolee nageenyaa wajjin hawaasaa wajjin isaanii wajjin maal goonee qindeessinee isaan kana hubannoo kennee isaan immoo deebiin hawaasa kanaaf qaamota biyya jeeqan kana akka to'atan uummata yookaan dargaggoota qeerroo fi haawwata keenyaaf haadhaaf abbootii isaaniif akka dhimma kana hubachiisan taasisaa jira jechuudha kan keenya. Keessattuu warri amma biyya shororkeessaa jiran jaamee mootummaadhaan yaamamaa jiru kun dhala Oromooti jaama warri jechuun gaara bosona galee mootummaa shororkeessaa jiru qaama biratti hirkate mootummaa shororkeessaa jiru kun qaama Oromooti jaama. Kana keessatti yeroo duraaniitis qaamni Oromoo kun mootummaa duraa saniinis wal wanti jechaa ture. Har'allee deebi'ee mootummaa duraan wal fuuldura dhaabbachaa turan saniin gisee inni deebi'ee mootummaa sanitti hirkatee mootummaa Oromoo kaan gurra jiru kana fonqolchuudhaaf akka waan mootummaan kun Oromoo biraa deeggarsa hin qabnee godhee deeggarsa uummataa kana mootummaa dhoowwuudhaaf uummata burjaajessaa jiru kanatti isin tarkaanfiin isin gama kanaan fudhachaa jirtan maal fakkaata keessaafuu milishaa keessan hirmaachiftanii gama gaaraa bobbaasuudhaan. Kanarratti akkuma dursa si himee ture kan si ibsu yaadatti warroonni akkana jedhan kun hin baay'atu. Isaanillee warra agartee sooshaal miidiyaadhaan yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa kanaan dhiibbaa uummata irratti godhan kun immoo gama ta'ee jireenya isaa bakka bu'ee jiraataa taa'aati kan hojjetu jechuudha. Kaan immoo warra qaxxaamuraan aangoo barbaadantu kana raawwata. Kana immoo uummanni keenya ni beeka, hubataadha, beekaadha jechuudha. Maaliif yoo jenne jijjiirama yeroo muraasa keessatti inni kun xiqqaa jechuudha. Yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti waggaa lamatti hagana raawwatame kuni boonsaadha. Isa kana immoo tankaara hojii tokko itti fufiidhaaf isaan kana immoo qaamota kan raawwatan kana akka hin dhageenye hubannoo uummata keenyaaf kennee caasonni keenya mootummaa godhaa uummataaf dabarsaa jechuudha. Karaa itti uummanni keenya caasonni keenya immoo itti amananii sirriitti maal godhu hojjetu jechuudha hojii isaa kana. Kanas hojii nageenya irratti hojii hubachiisuu irratti uummanni keenya akka mootummaa cinaa dhaabbatan akkuma bifa duraatiin itti fufan taasisaa jira kan keenya. Ayyee galatoomi mee karaa sooshaal miidiyaatiin keessaafuu dargaggoonni keenya yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa garaagaraatiin warroota biyya alaa ta'ee biyya keessas ta'ee uummata burjaajessaa jiru kana dargaggoota gama kanaan hubannoo uumuudhaaf dargaggootaaf jechuun hubannoo uumuudhaaf walgahii yaamtanii fa'aa dargaggoota akkamitti mari'achiisaa jirtan? Kanarratti yeroo baay'ee yaallee jira. Hunda isaanii argachuu hin dandeenye. Kanas immoo maali dhiibbaa inni kun qaamonni jiran kun biyya keessa tokko jiran isaan sooshaal miidiyaa kana fayyadamanii isaan kana miidhaa saayikoo yookaan immoo sammuu irratti fidan. Kana yoo jennu wantoota gaarii hojjetame kana ibsuu osoo hin taane wantoota hanqinoota jiran eenyumallee yoo hanqinni guutamu waan ta'eef dhawaata yookaan immoo marsaan raawwatamu kan gaggeeffamu waan ta'eef kana warra dhageeffatan warra isaan kan hordofantuutu xiqqoo hanga tokko dhiibbaa guutuudhaa jira malee warroota kaan immoo warra isaan jala deeman isaan hordofan hanga tokko dhibbaa dhibbattillee ta'uu parsantii 70 akkas 75 hubannoo kenneefii jira. Isaan hafe immoo
caasonni keenya bobba'anii fi abbootiin gandaa irratti bobba'anii hojjetaa jiranii kana suusuudhaan maal godhaa fi kanas immoo dirqamaan nama tokko kana jettee hojjechuu dandeessu. Maal godhuu qabnaa jennee ofii keenyaa keenya akka caasaa keenyatti mari'annee jirra akka addaatti. Kanarratti marii gaggeessinee ijoolleen kun akkamitti kabajuu qaban gorsa laannee fi kaan haadha abbaa isaaniitiin kaan abbootii jaarsota gandaatiin kaan abbootii gandaatiin abbootii amantiitiin akka sheekotaan fi abbootii amantii qeessotaan akka dargaggoota keenya kanaaf kennan goonee jira. Kanas immoo hubannoo akka uumaniif taasifnee isaanillee yeroo dhutti akka gar keenya dhufan ni abdannaa itti amannaas odeeffannoon argataa jirullee dogoggora qaamota jiru kanarraa akka fooyya'aa jiran dhagaa jiran. Ayyee keessumaa keenya biiroo keessan waan argamne yaada bareedaa kan isin raafuni galatoomaa isin jedha. Ayyee ulfaata.